ammas ammoo Bosniyaan keessatti ammoo Isus jedhanii, Birootoon keessatti ammoo Jivuuf jedhanii, Bulgaariyaa keessatti ammoo Isus jedhanii, Ormees keessatti ammoo Yehushuu jedhanii, Katalaan keessatti ammoo Jesus jedhanii, Chiines keessatti ammoo maqaa kana Yesuus jedhanii, Kooptikii keessatti ammoo Isos jedhanii, Koornish keessatti ammoo Yesuus jedhanii, Isos maqaa kana akkanatti deema. Amma warri cuucaan amma yoo nutti dhufte osoo cuucaan nutti dhufte amma jetti bakka waan takka waan addunyaan itti jirtuu fi hin beektu qixxaa manatti hojjetu itti fakkaata. Wanni beekumsa jechuun qixxaa manatti hojjetan waan akkasiidha itti fakkaata. Qixxaa mana keessatti hojjetaniiti ijoolleetti kennan. Kun xiqqoo amma gurbaan amma Ingiliffaan dubbisuuf jecha achirraa arge malee. Amma tole maqaan Allaahidha kun Ilaah jedhama. Afaan Yesuus Kiristoos dubbatamu Ilaaha jedhama. Sadakarreen garri itti dheessanis wadeet no mashash. Ayye asee jirta? Jira. Yesuus Kiristoos hin beeknu warra jedhee haasa'u warra keessa saniin jechuun jirra bara. Allah hin beeknu warra jedhuu fi kunoo asittuu kunoo Yesuus Kiristoos maqaan itti yaamu ture Ilaaha jedhee itti yaamu ture jechuun jirra. Ani Allaani Yesuusi Allaani waaqan jedha. Isaan immoo Allaani waaquman jedha. Isaan immoo Yesuusidha jedhee nama waan ta'eef waan na gaafatanii qabdan. Ayye ati gooti ati rakkoo takka illee hin qabdu. Yesuus Kiristoos Waaqayyo maal jedhee yaamu ture? Waaqayyo Yesuus Kiristoos Waaqayyo maal jedhee yaamu ture? Maal jedhaa Waaqayyoodhaan? Maqaa kamii yaamu? Yaa abbaa jechuu isaan beeka afaan kootii nan biraa waan. Abbaa jedhee afaan Oromooti. Yaa abbaa jedhee dubbata afaan Oromoo. Afaan Oromoo naannoo sanillee jira gaafsan. Iddoo jabaan illee jiru. Alhamdulillah. Garuu Iisoo sama jettan kana Beerut keessatti illee Iisoo jedhu. Iisoo jechuun Yesuus ta'uu isaallee garuu nan shakkasa kanarratti. Isaa otoo hin taane Iisoo. Ishoo kan jedhuu fi Isaa kan jedhu tokko. Garaagarummaa hin qabu kun maaliifi Iisoo jechuu fi kun rakkoo hin qabu. Iisoo kun tokko akka loqodaatti wannaa jechuun rakkoo hin qabu. Afaan Arabiffaa fi afaan Armaayikii tokko. Afaan Arabiffaa fi afaan Hibiruu tokko jechaarta kana bira indifiild maanno. Kanaafiyyuu akkas jechuutti hin jiru. Akkas jechuutti hin jiru. Afaan Oromoo kunoo kitaaba afaan Oromootti ko eeloo jedhee barreeffamee jira. Gurgura qabaasiin jechuu jira. Osoo amma bakka san amma afaan Aramaayikiidha meenaa fidmee bakka san. Afaan Oromootu mataan isaatu maqaa sirreessee bakka tama baaste Eloohaa bakka tama baaste. Darbee immoo Alaahaa jedhe malee Allaan jedhe. So then amma jeseemi dhawatte. Alaahaa jedhanii yaamama. Jeseemi dhawatte Allah kan jedhuu fi zaala Alaahaa ወይ Aloohaa kan jedhe jeseemi tokko. Jeseemi tokko. Alaahaa jedhee yaamama. Akkanaami. Alaahaa jedhee yaame. Alaahaa jedhama. Alaahaa jedhee barreeffamee jira. Garuu immoo Arabiffa gaafettu Alaahaa jedhee rabbiin dhabama isinaa godhu jechuun baasa isinaa. Okay, baasiti. Jecha afaan Oromoos ta'uu afaan Oromoo. Rabbiin isinaa umrii isinaa jiraachisuuti. Wanna jedhaafi maaliif jennaan ijoolleen kiristaanaa dhaga'uu qaban. Akka ati dubbiste kana yoo dubbistan gaarii. Wanna siin jedhe bakka sanii maal jedhee barreeffamee jira macaafa keessa kan jiru. Eloohi jedhe. Afaan Oromoo siin hin jenne ani. Macaafa afaan Aramaayikiiti wanni Yesuus dubbate maalidha siin jedhe. Ka macaafa keessa jiru. Afaan Oromoodhaa dhiisi afaan Oromoodhaa dogongoraadha. Kana qofaa miti wantoota hedduu keessatti dogongoraadha. Afaan Ingiliffaas dogoggoraadha. Afaan Ingiliffaa dhiisi afaan Aramaayikiiti maal jedhamee waamama Waaqayyo. Aloohaa jedhamee waamama. Aloohaa miti. Aloo kan jedhamee yaamamu. Aloo kan jedhameeti yaamamu. Yesuus Kiristoos qoye afaan Aramaayikii bakka meeqa qoodama beektaati?
Bakka meeqa qoodama beektaa? Bakka lama kaa. Bakka lama. Kamiif kamiin? Afaan Armaayikii kanneen warri Ibiruun irra Ameerikaa fa'aa jiran baay'inaan itti fayyadaman suni tokkodha. Ibiruun warri garri Musliimonni afaan Ibiroonni itti fayyadaman baay'inaan itti fayyadamanii fi afaan Siiriyaawonni itti fayyadaman garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf Ibiroonni Afaan maalii jedhamee bakka meeqa qoodama siin jedha afaan Aramaayikiidhaa bakka meeqa qoodama? akka ammatti agarsiise East West kan jedhu sana jechuu barbaadde garuu sana afaan warra dhiyaadhaa jedhaniin akkasi beekama. Si galee afaan warra baatiif afaan warra dhiyaadhaa jedhanii. Yesuus Kiristoos ammoo afaan kamiin dubbachuu ture beektaa? afaan warra bahaa dubbata gabaagee ture miti. Bahaa miti bahan dubbanne inni dhihaa dubbachuu ture. Afaan Siiriyaatti dubbachuu ture. Dhihaa dhufe. Si galee seenaa keessatti kan dhiyaadha dubbachuu ture inni. Si galee kanaafuu amma Yesuus Kiristoos eega san dubbate afaan Aramaayikiituu mataan isaatu afaan tokko keessatti alooh jedhamee ittiin dubbatama. Maqaan rabbiidha alooh jedhama. Afaan kan keessatti ammoo alaaha jedhamee ittiin dubbatama. Alaaha jedhamee dubbatama. Si galee alaaha jedhamee ittiin dubbatama. Afaan warra dhiyaa keessatti jechuudha. Afaan warra dhiyaa keessatti alaaha jedhama. Warra kaan keessatti ammoo alooh jedhamee ittiin dubbatama. Tayyib amma ani kanaa miti. Garanatti yoo deebineetiin jenne ani wanni siin jedhe afaan Hibruu takka Aramaayikii lama Siriyaaniin sadii afaan Arabiffaatiin afurii maqaa afaan kunniin sadiinuu wal bira deema yeroo hedduu. Wal bira deema yeroo hedduu jechuudha. Si galee yeroo hedduu wal bira deema. Akka tasaara wal dhaba malee. Maqaa rabbii keessatti ammoo walitti kalaa. Fakkeenyaaf afaan Hibruuti Museen Faati maal jedhan? Elooh jedhanii. Eloohiim jedhanii. Yesuus Kiristoos ammoo alaahaa jechuun ture. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam durallee Arabni kan dubbachuu ture Allah afaan maaliitiin afaan Arabiffaatiin. Afaan Aramaayik illee waan Yesuus jalqabee miti. Hibruun illee waan Museen jalqabee miti. Arabiff illee waan Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jalqabanii miti. Duruma afaan kun walitti kalaa. Eloohiim inni koo sirriidha. Ilaaha Allah maqaan kun guutuun isaatu tokkuma. Jechuun tokkuma walitti siin jedhu walitti kalaawa akka malee walitti kalaawa. Afaan hundee eessarraa fuudhamee jedhe hundi isaatu eessarraa fuudhamee jedhe Pentikoost. Jechi hundeen isaa eessarraa fuudhamee jedhe ilaah jechuu jedhu irraa fuudhamee jedhe hundi isaatu. Ka Hibruullee ka Aramaayikillee ka Arabiffaan hundi isaatu ilaah. Wanti kun homoogiraafiidha moo homofooniidha? Amma fakkeenyaaf alaaha kana namoota agarsiiste homoogiraafii ta'uu hin danda'u. Maaliif same spelling warri jedhaman jiru. Same spelling hin qaban. Homofoonis miti. Mee karaa akkamiin dhufanii tokko ta'u? Fakkeenyaaf nu biratti illee ni haasawama. Sun fakkeenyaaf amma Allah kan jedhu maqaa akkanumatti kenname moo maqaa hiikni jalatti ittiin talamu yoo naan jette sun ni jedhama. Garuu amma duratti maal jedhama barreeffamni ati naaf fidde sun maal jedhee si ibse afaan Hibruudhaa kun afaan seemiitikiidhaa kun hundi isaatu jechuudha. Ka warra seemiidhaa kun hundi isaatu jecha tokkicha deebi'anii jedhe hundi isaatu. Jechi tokkochi walitti isaan qabu maalidha jedhe ilaah jechee jedhutti walitti deebi'aa jedhe. Arabii fakkeenya Allah jechuu jiru yoo fudhatte jechi hundeen isaa eessa ilaah. Ilaah kan jedhu. Ilaah kan jedhutti deebi'a. Hibruun illeen Aramaayikiin hundi isaatu jecha ilaah jedhamutti deebi'aa jedhe. Hundi isaatu. Kanaafi bakka kanatti amma kiristaanonni kan hubachuu qabanii afaan Arabiffaatiin Allah jechuun waan Nabiyyi Muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam jalqabee miti. Yesuus Kiristoos Waaqayyo jechuun maqaa Waaqayyo jedhu beeku, maqaa Egzaabeer jedhu beeku, maqaa Gaad jedhu beeku, maqaa kanneen hundi isaatu beeku. Laamna afaan Arabiffaa Allah kan jedhu illee hin beeku ta'a. Maaliif jennaan naannoo sanitti akka tasaa Arabni ammoo jiraachuun mala laakiin Yesuus Kiristoos maqaa Allah jedhu illee hin beeku ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu ammoo maqaan inni fayyadamu ture alaahaa maqaa jedhu akka inni dubbataa jirutti akka amma duratti isin dubbifne kana. Alaaha jechee jedhu dubbachuu ture. Alaaha jechuu fi Allah jechuun jabeessumaa fi laaffisuu yoo taate malee garaagarummaa guddaa hin qabu. Tayyib egaa akkas taate Museen faa ta'u Eloohim jedhan. Kun ammoo Alooh jedhan. Warri bahaadhaa warri Aramaayikii baatiin dubbatan Alooh jedhan. Kun hundi isaatu garaagarummaa qabu. Ammas ammoo maqaa Yesuus Kiristoos lugaa Yesuus Kiristoos ittiin dubbachuu ture. Lugaa Yesuus Kiristoos ittiin dubbachuu ture lugaa Aramaayikiitiin maqaan isaa Ishoo yookaan Iishoo jedhama. Iishoo jedhamee yaamamaa jedha.
Iisoo jechuun ammoo Ciisaa jechuudha. Mee maal garaagarummaa qabu kuni guddaa walitti kalaa'u. Sirriitti walitti kalaa'u. Lugaa Giriikiitiin ammoo Iisoos jedhama. Iisoos jedhameeti yaama. Iisoos. Soosiin sun ammoo dhumaa sun ammoo kabajaadhaaf itti dabalan yookaan ammoo guddina waan tokkotti qajeelchuudha. Iisoo jechuudha. Iisoo jechuudha. Kanaafuu maqaa kanarratti yeroo hedduu waan gaafataniif jecha kiristaanonni akka hubatan barbaadeeti. Lammata waan kanarraa hin gaafatina. Walii gad ooftanii Allahaan hin beeknu, Iisaa hin beeknu hin jedhina. Iisaan Yesuus Kiristoos. Afaan. Dhiifama wajjin isa hin beeknu kan jennu kaaraakterii faana. Malee waa'ee amma fakkeenyaaf pirootoseemetikii ta'uusaa wallaallee miti. Pirootoseemetikii jechuun seemetikii kana haasaa mirti waan irratti wal fakkaatan qabu. Waan ruutii tokko qabu jechuudha. Ruutiin sun ilaahaan ruutii isaanii sobatee fi allaatu sirriyaa sun taane wanna barreeffamee jirurraa. Wanta fundamentaalii quraanarraa wanta barraarraa ka'e alla inni quraanarraa fi kan wangeelaa tokkotiin jedhama. Xiqqoo siimee haqa dubbadhuuti waan siin jedhan mee haqa dubbadhuuti fakkeenyaaf amma Allahiin Waaqayyo macaafa keessatti yeroo dubbatamu Qur'aanni waan gaariidhaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aala hima. Nyaata hin jedhu, dhugee hin jedhu, wantoota garaagaraa isaaniin hima. Waan macaafa keessa jiru funyaan qabaa, afaan qabaa jedheeti wantoota kanaa kanneen hin lakkaa'u. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala waan inni qabu jira. Harka isaan maltu akka qabu, miila isaan malu akka qabu, kan namaadhaa kan hin fakkaanne. Ammas ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aala dandeettii akka qabu, akka hin dadhabne kan hunda qabu. Macaafa keessatti ammoo dadhabee jira. Macaafa keessatti hafuura baafatee miti. Amma kasiin jedhanii Allahiin Qur'aana keessatti yeroo dubbatamu akkamitti Allah hin beeku jettee ati waakkachuu dandeessa. Qur'aana keessatti Rabbiin samiif dachii uume isuma lamaa miti Rabbiin. Museen illee Eloohiim haa jedhuuni. Yesuus Kiristoos Alaa haa jedhuuni. Kabiraallee Aloo haa jedhuuni. Egzaabeer illee kun haa jedhu kun Waaqayyo haa jedhu. Akkamitti Rabbiin Qur'aana keessa Allahiin nuti hin beeknu jettee dubbachuu dandeessa. Akkamitti Waaqayyo Rabbiin akkamitti waakkataati. Rabbiin akkamitti waakkata? Rabbiin hin beeku jettee akkamitti waakkata? Akka itti waakkatu wanna baay'een qaba gaa. Amma yoo kaasinaan jettee fi maaliif waakkatame fakkeenya waan waakkatu wanatti? Wanni quraanatti barraa'eeru simpili wanni quraanatti barraa'eeru wanta namni beekuu danda'e ka Allaan hin beekne fa'aa jira. Kanneen sanadha kan akka hin fudhanne na godhu. Maal? Hunda beeku. Wanna quraanatti barraa'eeru kan saayintistiin dhugaatti lafa kaa'e sirrii miti jedhee fa'aa jira. Ani kan siin jenne waan Rabbiidha siin jedhu dhugaa ka saayintistiitti deebina. Saayintistii eenyu si qoratetti deebina sen. Kan saayintistii isa bira yookiin saayintistii araatu. Ani waan siin jechuu jiru. Kan immoo beekumsa isaarraan kaa'e. Wannan siin jedhu ani. Saayintistiitti deebina. Macaafa qulqulluu irraallee batattanii haasofna Umar Konqob. Macaafa qulqulluu saayintistii bira ga'uu waan guddaadha. Saayintistii bira baga geettee alhamdulillah rabbil alamin. Macaafni qulqulluun saayintistiidhaa miti bar waan ijoolleen daa'imman beektuu yeroo garii harkaa bada. Sun rakkoon qabu. Ani kanaaf kanaa sun barbaanne dhiisuu firra. Baga quraanuu saayintistii bira iyyuu ga'e. Baga saayintistoonni mee yoo meen ilaalla san wajji ilaalla. Akkasiin jedhani waa'ee rabbiitii wal qabateeti Allahi akkamitti waakkattee siin jedhe dhaga'uu jirtaa miti Allahi akkamitti waakkatteeti. Quraana keessatti hin beeku Allahi akkamitti hin beeku akkam jettee siin jechuu jira. No, quraana keessatti hin beeku hin jenneen. Ati kanatti jette Allah kan jedhu hin jiru jettuu jette waakkattuu miti kanatti irraa kaate. Nuti hin beeknu jettanii nuti Allah kan jedhu nuti rabbiyyuu miti kun waan biraati jettanii dubbattanii. Sanidha kaa. Hin beeknu kan nu jennu akkaataa Baaybiliitti kaaraakteriin Allah quraana keessaa ka Baaybilii keessaa wajjin tasuma waliin beeku. Kanaaf waliin beekuutti deebina. Fakkeenyaaf amma Baaybilii keessatti dhugaadha nyaateetiin jira miila dhiqatee foon gixxim godhee aanan gixxim godhee dhugeetiin jira. Nu bira hin jiru wanti akkana kaltiin akkanaan beeknutti. Kaltii akkana kanan beeknutti. Nyaata dhuguu nyaata nyaachuu hoolaa dhuguu midhaan kun hin beekumsan dhugaadha. Dadhabee jira. Dadhabee jennuun rabbiidhaan
Kamtu yurra gaariidha ammoo. Rabbiin gad bu'ee foon hin nyaanne turra gaariidha ammoo. Rabbiin gad bu'ee foon nyaate turra gaarii. Ammoo ani hin beeku naan jetta. Kamtu irra gaarii Rabbiin kiyya foon nyaate naan jechuudhaaf ani hin beeku naan jetta. No. Waa'ee sanaa miti. Waa'ee Waa'ee kamiin sanaa hin danda'u hin jedhu. Isa hin danda'u hin jedhu. Rabbii foon nyaachuu hin danda'u jechuu hin danda'u. Waaqayyoodhaaf hin danda'uun kennuufan. Isuma konseptii hin danda'u jedhu hin kennuufan. Nama ta'uus hin jettan. dandeesse danda'uu baatte iyyuu ati dandeesse danda'uu baatte macaafa keessatti foon nyaatee jira. Gixxiin godhee nyaatee jira. Bettellee hojjetanii Nyaateera bettellee nyaatee aannan dhugee jira beetti jira. Nyaateera. Hin danda'a nyaachuu. Danda'amoo hin danda'u. Akkasee miila dhiqatee. Inni kadhamoo inni kadhatu. Danda'u. Hin danda'u. No. Boksii mataa keessanii. Macaafa keessan keessa miila dhiqatee jira. Dadhabee daafura baafatee jira. Isa kana amma kaatee macaafa keenya keessatti dadhabee jira. Keessan keessatti ammoo Maaliif akkasi kolfisiis? keessan keessa quraana keessatti Maaliif akkasi kolfisiisitti moo? Allaa keessan waan ta'e keessa galchitan jirtu. Limiitii ta'e keessa fakkeenyaaf allaan miila dhiqachuu hin danda'u. Nama ta'uu hin danda'u. Akkas ta'uu hin danda'u. Hin danda'u kan jedhu hedduu jira. hin danda'u jenna. Rabbiin dalaguu jenna malee kanneen kanneen. Rabbiin man ta'uu jenna malee nuti hin danda'uudha miti. Rabbiin dandeetti rabbiitiin miti. Rabbiin waan danda'u hundaa miti kan dalagu. Osoo si ajjeesuu barbaadu sa'aatii kana si ajjeesuu danda'amu hin danda'u yoo siin jedhani si ajjeesuu hin danda'a. Garuu ammoo rabbiin danda'eef calliseetiin amma tana si ajjeesaa miti. Sa'aatii kan keedha rabbiin si eegu. Waan danda'u hundaa miti kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala hojjetu. Waan isaan hin malle hojjetu. Fakkeenyaaf amma rabbiin dhakaa ta'uu danda'a yoo jettee ati nama gaafatu wanni akkana nama gaafachuun illee hin ta'u. Laakiin akkas yoo jettee dandeettiin rabbiidha wanni isatti ulfaatu hin jiru. Haa ta'u garuu dhakaa ta'a hin ta'u. Maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qulqullaa'aa uumama tokkotti illee hin fakkaatu waan ta'eef. Uumama tokko keessa illee hin qubatu waan ta'eef. Macaafa keessa Paawulos maal jedhee beektaati hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 16 kaaseeti lakkoofsa 25 keessatti hadiidha. Lakkoofsa 25 irratti wanti namni hojjetu hundi isaatu wanni isaa barbaachisu tokko illee hin jiru jedha. Wanni namni hojjetu hin ta'a jedhee namni hojjetu guutuun isaatu waaqayyoof wanni barbaachisu tokko illee hin jiru jedha. Nyaanni illee isaaf hin barbaachisu, dhugaatiin isaaf hin barbaachisu, uffanni isaaf hin barbaachisu, dhiqannaan isaaf hin barbaachisu, dadhabbiin isaaf hin barbaachisu, hafuura baafannaan isaaf hin barbaachisu. Rabbiin akkamiin nyaata isaa wanni namni hojjetu akkamitti waaqayyoodhaaf barbaachisa. Waaqayyoo nyaatee dhugee wayitasinaan jettu isaan fattus. Gad bu'eetiin waaqayyo miila dhiqatee nyaatee dhugee dadhabee hafuura baafatee muka jala taa'eetiin hafuura baafatee xiqqoosi. Okay, isa caalli wannan saalfadhu tokko sitti agarsiisa. Yoo fedhii qabaatteef. Isa caallitti wannan saalfadhu tokko. Kun saalfachiisa. Wannan saalfadhu. Kunola wannan saalfadhu kanadha. Eeywa. Maal saalfattamee? Irraa kunoo. Aduu fi ifa isheetiin nan kakadha. Eeywa waan gaariidha. Aduu fi ifaan kakadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ji'aanis yeroo inni ishee hordofe jedha. Akkasii wallah. Uumama guddaa wantoota gurguddaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala kakadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Guyyaanis yeroo ishee mul'ise. Fakkeenyaaf. Akkasii wallah. Guyyaan yeroo aduu mul'ise. Akkas. Halkannis yeroo ishee haguuge. Akkas. So akka kitaaba ani silaa fudhadhee intinaa ta'utti guyyaan aduu mul'isaa halkan immoo aduu haguugaa jechuudha. Halkantu aduu haguugee. Saayintifikiidha kun. Maali? Saayintifikiidha yookaan immoo wanta qabatamaadha. Halkantu aduu haguugaa moo lafatu halkan fide? Halkantu aduu haguuga beekamaadha. Aduu kana haguugu beektaati wannaa kana waa'ee hawaadha beektaa hawaa kana keessa waan jiru. Ayyee. Dukkanatu dhufeetiin haguugamoo aduutu namarraa dhokata. Akkamitti waan halkan akkamitti argama? Wasanniisi halkan akkamitti argama? Lafatu gamtokkeen lafaa yookaan walakkaan lafaa gaafa aduurraa achi galagaltu yookaan immoo dudduuba aduu gaafa gortute dukkanni uumama.
Dukkanni uumamaa dukkanni ni dhufaa bar dukkanni haguugaa dukkanni waa haguugaa kan siin jedhani dukkanni akkamitti dhufaa siin jedhe fakkiin dukkanni uumamaa miti rabbiin dukkana guyyaa uumaa osoo hin taane dukkanaa fi ifnilleen aduun akkuma iftu kana dukkanni ofii isaati uumama addaati akkamitti halkan dhufaa siin jedhan ofii isaati uumama addaati halkan uumama addaadha uumama addaati dukkanni moo taartee marsaa lafaati lafti gaafa marsitu gam tokko dukkanaa gam tokkanii dachii kana waan uffisuu bar dachii kana waan uffisu dukkanni ammete akka beektutti dubbadme akka ati beektu siif onna jedha akka ati beektutti halkan akkamitti uumama okay akka saayinsiitti yoo ta'e akka saayinsiitti sababii guyyaa kan ta'e mee naa dubbis mee wannaa kana naa dubbisaati itti deemna saayintii wannaa wayii naa banit ol si guddisaati koye hubati naa soyinu koye akkanatti wannaa amma mataa kan keetii naa soyinu wanni waan saayinsiiti hayyee saayinsii bani mee wannaa googilii marra bani googilii marra bani goobas googilii bani wajjumaan laalla isa kana qabatteetta halkantu aduu haguugaa jedhee dubbatee jira. Halkantu aduu haguugaa jedhee dubbatee jira. Sun gaarii. Akkasiin mul'adhisee halkantu haasaa jedha. Googolii banee halkan akkamitti argamaa jedha. Akkaati. Ashi. Hiikuma night jettu ilaalame. Night jettu ilaalaa miti. Akkamitti haguugaa jedhee gaafadhu. Wajjumaan jirraame kunoo. Akkamitti halkan haguugaa dachii kana haguugaa jedhee gaafadhu. Ashish, how night cover the earth. Oh, sibira tiko. How night comes. Anatu si mul'isa kun. Eeywa. Wiikiya. Akkatti gaafatan hin beektu na fakkaataati. Gaafadhu akka barbaadate gaafadhu garuu gaafa dukkanni aduu haguugu. Sitti mul'isa. Abshir. Arguu jirtaa miti sitti mul'ata? Argaan jira. Eeywa. Kuni suuraa yeroo kamiiti beektaa kuni? Suuraa yeroo dukkanni aduu haguuguuti. Aduun ifa isiidhaa dhabdi. Yeroo dukkanni isii haguugu. Yeroo dukkanni isii haguugu akkaataan an fakkeenyaaf yeroo nurraa achi garagaltu nuti hin arginu malee garuu yeroo kaasanii suuraa isiidhaa kana akkana jirti. Aduun dukkanaan haguugamtee jechuudha. Dukkanaan haguugamtee. Akkana fakkaatti akka ati argitu kana. Inumaa'uu saayintistoonni akka ati jettu kanaa miti. Saayintistoonni faallaa ati dubbattu kana sii dubbatan. Faallaa ati dubbattu kana sii dubbatan. Faallaa ati dubbattu kana sii dubbatan. Wanni ati dubbattu kuni naasaa irraa argame. Argaa jirtami kana qorannoo naasaa irraa argame. Asitti riisortii isaadha naasaa kan jedhu kan argaa jirta. Qorannoo warra naasaati. Qorannoo warra naasaadha ofii isaaniitti mirkaneessanii aduuni dukkana haguugdi. Akkaataa itti ammoo dukkanni itti haguugu ilaalama. Guyyaan yeroo dhufu si mul'atu jira. Guyyaa yeroo dhufu haphiidha. Dachiirra yeroo dhufu jechuudha. Erga sana ammoo dachiirra yeroo fagaataatiin deemnu yoo achi fagaataa deemnu isa kana suuraa kana argitaa jedhan. Warri naasaadha isa kana kan mirkaneessa. Atammoo isaaf itti hammatana. Tantee tana ibsimee ati. Tantee ibsimee am tantee laalla. Iban si godha. Ifoo ifimmoo akkamitti aduu mul'isa isa nu fidi. Isa kana asiin ibsa rakkoon qabu. Ati fayyadama fide bilaak Ambar saayintistiidhaati maal taate? Saayintistiidhaan maati? Saayintistiin inti? Saayintistiin amma bara maal taate? The change between day and the night is caused by rotation of the earth. You see me? The earth takes 24 hours complete one rotation. When it rotates part of the earth facing the sun will be daytime. Eeywa.
akkaataa wannaan itti argamtu tokko tokkoon hiikaatiin deemti. Jecha tokko tokkoon riisoorsii isaa wajjin akka amma kana naasaa yookaan ebaluutu qoratee jettee bakka sana agarsiisaatiin deemti. Kanatti miti callisaniitii miti. Si galee? Akkaas. Ebaluutu qorateetiin argatee naan jette akka amma duratti naasaa jedhee sitti agarsiisu kan akkasitti natti agarsiifte. How disseminate our cost. Agarte? Eenyu qoratee jira? Seeni ilaaluu dandeenyaan rakkoon qabu. Eenyu qoratee jedhee kun saayinsii kutaa shanaffaa. Saayinsii kutaa ja'affaa. Abbaa barbaadeetu iyyuu barreessaa barsan rakkoon qabuuti. Eenyutu barreessee jira? Saayinsii kutaa shanaffaati. Saayinsii kutaa shanaffaati. Saayinsii kutaa shanaffaadhaan jedhaase. You see? Saayinsii kutaa shanaffaadhaan jedhaase. Saayinsiin bar guyyaa qoratamaatiin oola waan haaraa argataatiin oola. Naasaan fakkeenyaaf amma waggaa muraasa dura aduun hin sochootu jedhanii aduun sochooti jedhan. Erga sana immoo aduun hin sochootu warri jedhullee jira gammaatu. Tiyooriidha saayinsii wannaa jiru. Akkasiin jedhe mee amma hiikati walii galatti saayinsii kutaa shanaffaadhaan jettaa. Rabbii kiyya. Eessa akka dargatte jiran beeka saammaa. Kaamma jechaa jirtu kana eessaa akka dargatte wajjin beeka. Eessaati beektaa? Gareewwan quraanaa fi saayinsii waliin walitti fidantu waa'ee kanaa hammatee walitti fidu. Isayyuu immoo bilaak hoolii keessa dhaabbataniitu aduu footoo kaasan. Kavariin godhe baay'isuu aduun tu kavar ta'e hin ka'u ture. Bilaak hoolii keessatti naasaan aduu kaasnaan wannan siin kavar godhe nuti muslimtoonni yeroo fudhannu callimneetiin nama argine irraa miti saayinsiin kan fudhannu. Saayinsiin tokkoffaadha waan ati beekuu qabdu saayinsiin gad dhaabbataan hin jiru. Tiyooriidha. Tiyoorii beektaati. Tiyoorii waan jedhan. Niin beeka. Tiyoorii jechuun maal jechuudha? Tiyoorii jechuun wanta namni tokko rogeessee kaa'e jechuudha. Wanta sababa qabu. Maal jettee? Wanta namni tokko rogeessee kaa'e yookaan wanta sababa qabu jechuudha. Tiyoorii jechuun sababa koozii ifektii qabaachuu. Akka wannaatitti hiika gabaabaadhaan naaf hiiki. Inde sitti mee bara waa'ee wanta tokko sababaaf koozii fi ifektii isaa adda baasee raatee namni tokko kan inni lafa kaa'u namni tokko qorannaa isaa irratti hundaa'e. Tiyoorii jechuun bar fardiyyaata kan jedhaniin arabiffaan. Fardii jechuun tilmaama jechuudha. Akka ati jettu kanaa miti. Sababaa wajjin gadi kaa'u minaan hin jedhu wanni akkanaadha hin jiru. Sababaa wajjin namni waa qabatee tiyoorii jechuun fardiidha. Fardii jechuun tilmaama. Tilmaama saayintistiin tokko ta'uun oolu jedheetiin dubbatudha malee akka ati jettu kanaa miti. Dura saayinsii qorachuudhaaf ati waan gotu qabdu. Saayinsiin tokko waa dubbate jetteetiin murteessuun dura saayinsiin kun kan dubbate kun saayintistiin dubbate eenyuudhaa baruu qabda. Takka. Lammaffaan ammoo saayintistiin dubbate kun namni eessa faalleessu jiraataa jiramu hin jiru jechuu hubachuu qabda. Lama. Sadaffaadha ammoo saayinsiin isaa irra dhaabbatan kuni maaliidhaan kan argamedha. Saayinsii jechuun bira beekumsa jechuudha. Beekumsa maaliin argamu? Beekumsa tilmaaman argamu. Saayinsiin wanni ittiin argamu wantoota hedduudhaan. Kan kitaaba irraa argamu jira. Kitaaba qoratanii argamsiisan jira. Kan xiinxallaan argatan jira. Kan ammas ammoo taariikan eenyu kana lakkoofsaan argatan jira. Fakkeenyaaf amma hizbii kuturaa uumama gaggeessanii jechuun herreegaan argatan jira. Dabalataan ammas ammoo kan tilmaaman argatan fardiidha. Fardiyyaadha. Irra hedduu ammoo waa'ee hawaadhaa, waa'ee wantoota waan akka aduudhaa, waan akka ji'aa kanneen keessatti saayintistoonni kan qoratanii argatan waa'ee fardiyyaa ta'an yookaan tilmaaman. Malee nam tokkollee bira gahee jira jedhee nam tokkollee jala muree dubbachuu hin danda'u. Wanni ati jala murtee beekuu qabdu isa kana. Fakkeenyaaf ammaanii waan quraanni dubbate, waan quraanni qad godhee dubbate yoo taate malee waa'ee samiitiif waa'ee dachii irratti lafaa ka'eetiin
ani saayintistiidha ani akkana jedheeti yoo ka dubbadhu taate uummati koo qabadde an dogongora maaliif jennaan saayinsiin guyyaa guyyaan jijjiiramaa deema waan kun fakkeenyaaf amma aduun dhaabbatte jedhaniitiin aduun ni deemti jedhanii kan murteessan zamana kan lukaan achi as namoonni hedduun saayintistoonni beekamoon hin sochootu jedhanii warri dubbatan jiru warri morman dachiin geengoodhaa warri jedhan jiru lakki dachiin geengoodhaa miti warri jedhan jiru dachiin ni sochootu warri jedhan jiru lakki dachiin ni sochootu warri jedhan jiru saayintistoonni mataa isaanii maalirraa kan ka'e tilmaama mataa isaanii ati ammoo waan irra jettee deemtu san qabaachuu qabdu eenyutu dubbatee saayintistii kamtu dubbate kan akkasii quraana faalleessuun tura quraanishi dachiin fakkeenyaaf amma aduun ji'a haguugdee wanna haguugdee jedha aduu haguugdee jedheetiin dubbateetiin jira والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها دي ويان في إبصار ويان الليل وما مدى أدون وانا ندكان الليل وما مدى رجل ربي سبحانه وتعالى سيدبت وما مدى كان جدني دبتنا مو ورنا سارا فكان القرآن ورنا سارا سيكي دبي سيرجالت أنا مو رجالتي Arabi faa waan dubbisu Arabi faan osoo kana wajjin dubbisu taate waan ajaa'iba hunda argita kan hiikame jechuudha kan hiikame osoo na wajjin dubbise waan ajaa'iba hunda argita kunammoo waan qur'aana dhugummaa isaarra qajeelchu malee qur'aana sobsiisa jettee wakati deemtu taate mataa kan keetti deebi'a mataa kan keetti rakkoo akkas isa kana mee guyyaan akkamitti aduu akka mul'isu ifa nu godhe maal jedha guyyaan akkamitti akka aduu mul'isu duratti si mul'iseetiin ture bare duratti hin agarre ati ijaani bare ilaalle ila sitti agarsiisa akkuma guyyaan uumama addaa min baay'isuu guyyaa kan jennu sitti mul'isa kan qorannoon naasaadhaa kaa'e wanni kun akkana lafaan kaane Dr. Abdulkarim Al-Kahil arguu jirtaa miti Dr. Abdulkarim Al-Kahil lafa kaaniiti miti isaan bakka irraa fudhatan masdaru suwar naasaadha qorannoo naasaa irraa fudhataniiti naasaan ammoo kan mirkaneessite isa kana haga danda'ame naasaa ammoo nuti osoo naasaan dubbachuu dhiisee waan barbaade jedhayu nuti jecha rabbiidha subhaanahu wa ta'ala hin sobsinu laakiin naasaan ammoo wama quraani jedhaniiti wama quraani jedhanii irra gad dhaabbatan aslaan hime sirriitti ilaali suuraa kana suuraan kun suuraa guyyaa yeroo dhufuuti suuraa yeroo guyyaan dhufuuti arguu jirtaa miti guyyaa kan jedhanii waan buleen kun sitti argamu jiraasa suuraa keessan waan buleen jiran eeywa wanni kuni aduu kan mul'isu isaa aduun sirriitti akka mul'atu saatii kana jechuun aduun akka mul'attu kan godhu guyyaan kun yoo dhufe wanni kun raqiiqni kun jechuudha dachii rama dhageessaasaa No, amma waati jechaa jirtu kuni guyyaan sun sababiin uumameef aduun waan baateefiti guyyaan sun uumame. Aduu kana tufuun deemneeti yookaan afaan Oromoo kiyya kun si galaasa. Afaan Oromoodhaa kiyya kun yoo si gale afaan Oromoodhaa kiyya kun yoo si gale guyyaan illee uumama addaati. Si galee kan quraanni dubbataa jiru isa kana halkan illee uumama addaati. Quraanni maal jedha? Guyyaan yeroo dhufu dachii kana haguugeetii dhufa. Sa'aatii guyyaan dhufu san aduun gara namaatti gad mul'attiidha. Si galee dukkanni ammoo ofii isaatii innillee kunilleen ammoo uumama addaati. Dukkanni ofii isaatii hin deema innillee. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Al-A'raaf keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbateetii jira. يطلب حثيثا جدي سرت أكمل أريفتين دوكا بو أجريتين دوكا ربي سبحانه وتعالى دوكاني إفا دوكا بو إيتين إرجسني أمو إفا كان مال قدا إفا كان يوكان غويا كان أشي ديبسيتين غويا كان دبرسيتين إرجسني أمو دوكاني دشي فلتا أكادون مولنا كم قدو سال أكادو أينو كان أدو كان كنشوفو سال أدو كان كنشوفو سال كان أمو كاربو دني سواتي فكين جافم لو يوم أفكار suuta suutaan diimataa deemti. Maaltu dhufu jira yeroo san mi'a si gaafata. Maaltu dhufu jira maaltu akkasitti deemessaa dhufu yeroo seenuudhaaf taatu maaltu deemessa. Fageenya isheen hin dinaarraa qabdu yookaan immoo
Fageenya. Gaafa isheen lafa dahaadhaa deemtu. Dachiirra tokko manaan hin jenne isaa. Fageenyi isiidha. Yeroo kamuu fageenyi isiidha tokko. Fageenya garasiif garanidhaan qabdu. Fageenyi dachiirraan fagaatu sun falaka keessatti fagaate moo fagaatuun sun dhugaadha. Fageenya hin jedhe. Fageenyaa miti wanni saayintistoonni himani. Aduun akkana taateedhaan miti. Dachituyyuu warri kun dachituyyuu zooree jedha. Dachituyyuu yeroo zoortu dachituu irraa garagalee warri jedhan jiru. Sababa biraa wanni himan jiru. Ati alaa kullaan himee ati wannaan ciqidii sitti himee tiyoorii waan tiyooriidhaati miti. Saayinsii gad dhaabataa wayii naa kennime lafi. Waan quraana sobsiisu kana waan saayinsii gad dhaabata naa kenna. Kuna viidiyoo gabaabduun baasisitti agarsiisa akkaataan itti uumamu wajjin waraabamee rakkoo viidiyoodhaan isa ganaa qorachuu miti. Waan gootu ganaa qorachuu miti. Saayintistii wayiidhaa kan gad dhaabataa saayintistii gad dhaabbataa wayiidhaa naa kennati. Walii galatti dhiisuu ofirraa kan hunda isaatu. Saayintistii ebaluudhaan jedheeti tokkichuma jechuudha. Irra baay'ee isaanii beeka alhamdulillah warra zamana kana jiru. Okay.